Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kooqa qaalii fi gaggaarii. Dhufnee jirra arras viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e takka isiniif qabannee jirra. Warreen chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala barnootaati waan ta'eef chaanaala Oromootii chaanaala keessanii chaanaala ofii guddifadhaa jajjabeeffadhaa. Like, share, subscribe, comment godhaati hamileen utaa isiniin jenna. Gariin nama like tuqus ni sodaata, share, subscribe, commentis godhuu ni sodaata. Viidiyoo garuu daawwachuun hedduu hamilee qaba ni fedha. Viidiyoo dafii gadhiisii jaa jala seentee olaalte like tuqu, subscribe isin godhu, comment illee barreessu. Kun maaf ta'a? Kun ta'uu hin qabu. Eega chaanaala keessanii jennee isiniif achi baane chaanaala kana akka waan keessanii akka qabeenya keessanii akka gartee viidiyoo yeroo isiniif dalagamu itti laffaatanii xiinxaltanii gartee irraa hubachuuf hawwii qabdan sanitti isa kanaafis hamilee ta'a. Hamileen arra nu taatan boruuf isin fayyada. Akka nuti viidiyoo biraa daddafnee deebinee isiniif qoodnu nu godha. Hamileen nu ta'a isiniin jenna. Like, share, subscribe, comment godhaa nu jajjabeessa. Barumsa keessanii waliin turtii gaarii isiniin jenna. Barnoonni keenya kana fee isirra geenye jirra. Chapter 3 circular follow kaja'u irratti dhisne osoo isan eegalin achirra dhaabne achirraa jammarraa jechuudha. Barnoonni keenya har'aa maali? 3.4 circular follow of economic activity akkana jedha. Sirriitti hordofaadha. There are circular follow of economic activity is what? Simplified macroeconomic model of the basic economic relationship in the market economy. Kana jechuun circular follow yookaanis dhangala'aan geengoon economy activity kana keessatti jechuudha. Simplify macro economy akka gartee macro economy keessatti jechuudha. Economy waliigalaa keessatti modeela adda addaatiin jechuudha. Basic economics basicii ta'e hunda keessatti hariiroo marketii fi economy waliin cimsachaati deemaa dhufe jechuudha. Kana jechuun maali? The model is given an overview of how household ni beektan maatii jechuudha. Maatii irraa jalqabee business warreen business maanii ta'an yookaanis abbootii qabeenyaa and government interact in different market garaagarummaa gabaatii wajjin by exchanging good and service. Tajaajiloonni jidduu kana argaman kun hundinuu productivity resource input of the factor of what? Production and money. Isaan kun hundinuu asirra dhaabbatanii kan tajaajila laachuu danda'anii jechuudha. Sirriitti hordofamu. Kana jechuun maali? Kana jechuun asirratti jechuudha. Production, exchange and consumption. There are three important activity of an economy. Okay? Kana jechuun oomishoonni jechuudha exchange wal jijjiirraa kanarratti kan jiran jechuudha. Yeruma kamiinuu haala amma isin argaa jirtan kanaan wantoota adda addaa of keessaa qaba. Sirriitti hordofi. Kana jechuun production, exchange and consumption. The three important activity sadii barbaachiftuu qaba. Innis eessa keessa qaba? Economic keessatti. A people care out of economic activity. Transaction between different sectoroota garagaraa keessatti jechuudha. Inni kuni maali? Fakkeenyaaf because sababni isaa transaction income and what expenditure move in what? Circular way
in an economy. Economy adda keessatti jechuudha. Kuni maali? This is called circular flow income or circular flow diagram. Jennee adda baafnee keenya. Kana jechuun maali? Circular flow jennaan jechuudha. Kana jechuun amma bifa illustrative ni kaa'ama haala kanaan jechuudha. Hordofa amma fakkeenyaaf. Amma definition isaa hordofa. Circular flow jechuun maali? Sirruma amma jalqaba. Circular flow ha jennuun kun maali? Asirratti sirriitti hordofa. Kana jechuun circular flow income, circular flow of income is visible model of economics that show how currency such as beer follow through market among decision making units. Dhangala'oon jechuun geengoon naannawaan sun jechuudha moodeelii isaa irratti jechuudha ikonomii kana agarsiisu kallattii sadarkaa isaaniitiin jechuu maallaqatti kan maallaqa such as in beer follow through marketii keessatti jechuu bifa kamiin akkaataa inni decision making unit akkamiin karaa akkamiitiin rakkoo akka hiikuu yookaan rakkoo akka furu irratti hiikaa gaa kan kenne circular flow idha jechuudha step by step idha. Inni kun maali? Circular flow of income and expenditure. Galii fi maali dinagdee wajjin kan baasii galii fi baasii jechuudha. Kan galii fi baasii. Kana dinagdee maallaqaa keessatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf tajaajilli akkanaa kun bifa akkanaatiin kan kaa'amu yoo ta'e inni kun maali? Circular flow of protectional in the protocol and representation of the continuous follow payment and receipt for good and service. Tajaajila gaa akkaataa inni itti irraa haala itti argachuu danda'utti jechuudha. Good and service. Faaktaroota kana keessatti jechuudha. Between different sectorota garagaraa jidduutti of the what? Economy kana kan keeddaru jechuudha. Kana jechuun maali amma fakkeenyaaf it is also referred to process. Processiidhaan adeemsa isaa tokkoon isaa halaallu. Whereby what income and expenditure. Galii fi baasii. Fakkeenyaaf galii fi baasii irratti akkamitti wanti kun laalama. Income and expenditure of an economy follow in a circular manner continuously through time. Itti dhaabbanne isa kana gosa meeqa qoonna type of follow gosa meeqa following kun gosa meeqatu jira. Halaallu sirriitti hordofa. Economic transaction like sale and the purchase of good and the factor service in the general two type of follow, namely real follow is a dhangalawaa dhugaa ka jenneen san jechuudha and the money follow bakka lama qoonnee type of follow bakka lama qoonnee ilaala. Innis maali? Real follow and many follow. Tokkoon isaa ilaallu amma. Tokkoon isaa ilaallu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf the real follow are two main aspects of the circular follow of an income economic model. Economic model keessatti jechuudha. Bifa adda addaatiin gosa lama ta'anii argamu. Both refer to exchange good and service. Waljijjiirraa isaan lamaanuu jechuudha. Waljijjiirraa gahee mataa isaaniitiin jechuudha. Good and service tajaajila hawaasaaf kennuu keessatti kan qabu jechuudha. For money. Karaa daddabarsa maallaqaa keessatti jechuudha. But the two concepts of different in how they refer to
opposite side of the exchange as relate to individual. Okay, amma tokkoon isaanii ilaalumme na hordofi. Amma tokkoon isaanii ilaalu amma sirriitti hordofi. Kana jechuun amma real follow. Amma gaa kun dhangalahaan dhugaa yookaanis geengoon dhugaa isa jenneen suni maali? Real follow consists of the follow of what? Factor service from the owner of factor service to the what? Producer and good and the service. Factor service from owner of factor service to produce and the what? Good in the service. Pass it from the producer to the buyer. Kana jechuun amma fakkeenyaaf isa dhugaati ka jennuun kun maali? Tajaajilli kun jechuudha sirri dhageeffadhu. Akka armaan olitti ilaalletti jechuun immoo inni kun bifa akkamiitiin ilaalla sirriitti irraa hubadhu na hordofi. Kana jechuun dhangala'aa geengoo galii baasii dhaabbilee adda addaa keessatti jechuudha. Isaan hundaa'u bifa adda addaatiin ilaallaa jennee lafa keenya turre. Dhangala'aan geengoon kun sochii ilaalchaa isaa keessatti jechuudha. Tokkoon isaa maaliif akkas ta'e walumaan ilaalla amma. Walumaan ilaalla sirriin na hordofi. Fakkeenyaaf dhangala'aa kana keessatti real follow fayyadamu kana keessatti jechuudha. Moodeliin kun akkaataa maatii dhaabbilee daldalaa fi mootummaa meeshaalee fi tajaajiloota qabeenya oomishaa galtee yookaan sababoota adda addaatiin waa'ee jijjiirraa irratti jechuudha. Sochii dinagdee moodelii irratti kan godhatu jechuudha. Sababa kanaaf manii irni maallaqni manii irni kafaltii firoom eenyurraa factor service kara factor serviceetti eessarraa maallaqa fidee karamitti kara factor serviceetti jechuudha. Kana kanatti geeddara kun jechuudha. Ammoo real following factor service from what? Factor service from owner factor service to producer. Inni factor service kana fuudhee karami geeddara factor service of producer warra qopheessutti jechuudha. Qopheessitoonni fi ammallee kanaaf isa bira good and service ogga tajaajila wal jijjiiraniin boodatti are passed from what? Producer to the buyer. Eega kun warri qopheesse kun jechuudha hara isaaniitti paastee booda hara buyeritti dabraa jechuudha asirratti. Money follow irratti immoo money follow consists as follow. Haala lume isaas. Kana jechuun amma money follow ka jennuun kun money earned from what factor service such as rent. Kana gamma rent namoonni beeytanii kafaltii yookiin baasii dinagdee kana keessa socho'aa kana keessatti jechuudha. Dhangala'aa geengoo kanarratti jechuudha hiikaan isaa haala amma isa kanarratti ilaaltan jechuudha real follow irra ilaaltaniin garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Dhangala'aan dhugaa dhangala'aa maallaqaa saantima tokko gama lamaan akka ba'u yookaanis isarraa fuudhamee akka produusaratti dhaquu godhaa ture. Dhangala'aan meeshaalee fi tajaajiloota dhugaa kana keessatti jechuudha. Dhangala'aan maallaqaa wal qixa garuu faallaa ta'eeti wal sima malee jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhangala'aa dhugaa haala kanaan ilaallee maka maallaqaa inni maallaqaa kunoo akkami? Kun amma tajaajila faaktarii abbootii qabeenyaa tajaajila faaktarii gara oomishaatti jechuudha. Meeshaalee fi tajaajiloota oomishaa irraa gara bittootaatti ni dabarsaa jenne riyaaliin. Maallaqni inni maallaqa yookaan inni faayinaansii kunoo garuu maallaqa tajaajila kan akkam godha? Faaktarii kanarraa gara mana kiraa manaa jechuudha. Rent jenneen san jechuudha. Money earned from factor service such as rent. Kiraa manaa, wage, mandaa jechuudha. Interest ammallee dhala ni beektan. And also so on and money expenditure. Money expenditure.
karaa baasii maallaqaatti jechuudha bittaa meeshaalee fi tajaajiloota walii jiraa jechuudha. Purchase of good and service jechuudha. Garaagarummaan isaa hanganuma wanti ilaaluu qabdan asirratti. Wal isin argaan da'ini kottu as deebi'aa asirratti. Fakkeenyaaf amma riyaal foolowii ka jenneen kun jechuudha. Inni riyaalii jenneen kun tajaajila faaktarii jechuudha. Abbootii qabeenyaa irraa fuudhee karamitti geessa gara oomishtootaatti jenne. Factor service from the owner of factor service to producer. And what? Good and the service are passed from producer to the buyer. Kanaan adda baay'achuu wanni isin ilaaluu qabdan. Wanni isin addaan baasuu qabdan kun faaktarii abbootii qabeenyaa tajaajila faaktarii irraa gara oomishaatti. Kun meeshaalee tajaajiloota oomishtoota irraa gara maal? Karaa bittootaatti jechuudha. Kan daddabarsu riyaal foolooyin. Manii foolooyi fayyadnuun kun ammoo isuma kanaan garaagara. Manii fooloo earned from factor service. Faaktaroota sarvisii kana karamitti karaa reentii. Karaa manaa jechuudha. Karaa weejii. Ammallee karaa kafaltiitti jechuudha. Interest and what? So on what? And many expenditure baasii maallaqaa incurred from purchase of good and service karaa tajaajila walii galaatti dabarsaa jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha amma. Model of circular flow sirriitti dhageeffadhu amma. Bakka hedduu addaan dameetti addaan babee addaan faffacaa. Model of circular flow ka jenneen kun jechuudha. Amma asirratti for closed economy and two type of circular flow model. Circular flow modelinis akkuma jara kaanii bakka lamatti ni qoodamuu jenna. Innis eenyu feenya. Two sector model consists of the flow between household and the business. Maatii tokko yookaanis maatii fi abbootii qabeenyaati jechuudha. Abbootii qabeenyaa maatii fi kan inni isa kana jechuun nama fakkeenyaaf moodeliin damee lama qaba. Innis dhangala'aa maatii fi dhaabbilee daldalaa gidduu jiru kan of keessaa qabudha. Kanuma qofa adda baafattu jechuudha. Asirratti kunis eenyuuf eenyu iddoo daldala household maatii tokkoo fi business daldaltoota yookaan firmoo kan jenneen business firma abbootii qabeenyaa jechuudha. Waan biraa miti akkasi qoodama. Three sector model. Sector sadii qoodama modeliin consisting of the follow among of household business and firm. Kunis bakka mee qoodama bakka sadeen kanatti qoodama. Sadeen three sector model consisting of the what? The follow among of household. Maatii, business, firm, abbootii qabeenyaa fi daldaltoota. And what? Government sector. Seektaroota mootummaa jechuudha. Amma tokkoon isaa ilaallu amma asirratti. Tokkoon isaa ilaallu. Two sector circular follow model. Two sector circular follow model. Kana jechuun amma maali? Kana jechuun the two sector model represent private inni ammaan tanaa kun jechuudha sector of private what? Private closed economy. Economy cufamaa yookaanis what? Only two sector. Sector namaa qofa irratti kan dhaabbatu. Innis eenyu namni household sector and business sector firmii qofa jechuudha. Kun maal jennaani? Two sector model represent private closed economy with only two sector. Sector lamaan qofa keessatti jechuudha. In model underlining assumption akka armaan gadii kanatti warreen seera isaa deeggaran lafa naqee jira jechuudha asirratti. Modeliin tokkoffaa under assumption isaati jechuudha. Assumption circular follow idha. There are only two sectors in the economy. Isa kana jechuudha. Kana jechuun household sector and the business firm. Maal qofa irratti? Household maatii fi seektara maatiitii fi abbootii qabeenyaa yookaan daldaltoota jechuudha. Isaan kana gidduutti jechuudha. Kuni maali?
only two sector in economy eenyu gidduutti household sector fi business sector firm jechuudha. Abbootii qabeenyaatii fi maatii gidduutti kan gaggeeffamu. Inni lammaffaa household sector are owner of factor of production and they supply factor service to firm. Kana jechuudha. Isa amma gartan kana. Kana jechuun maali? Damee mana abbootii qabeenyaa sababoota oomishaa yoo ta'an dhaabbilee tajaajila sababoota addaatiin ni dhiyeessuuf waan adda addaa asirratti akka dhiyaataniif ni godhu. Kanuma jechuudha. Inni sadaffaa firm produce good and service. Daldaltoonni kun produce tajaajiloota kana qopheessee good and serviceidhaaf ni kenna. Ammallee and sell their entry output of household. Asirratti householdiinis akka fayyadama tokkootti akka hirmaatu ni godhu jechuudha. Okay. Yeah. Haala kanaan lafa naqu. Inni afuraffaa household received income from their factor service and the spend of the entry amount of consumption. Kana jechuun maali? Tajaajila kanarratti akka dhuunfaa tokkootti jechuudha maatiin tokko received income kana irraa fudhatee jechuudha for their factor service kara factorota servicii sanitti and spend of entry amount akka irraa argatu yookaanis akka irraa fayyadamu consumption kan godhu jechuudha. Inni shanaffaadha. There is no saving in the economy. Inni kun kamaali? Without saving jechuudha economy kan qabne jechuudha. No saving in economy keessatti jechuudha without saving kenneensan jechuudha. Inni biraadha. Inni jahaffaa maali? Kun kana inni jahaffaadha. 3, 4, 5, 6 inni jahaffaadha. There is no government sector. Kunis kan mootummaati alaa jechuudha. Without government ka jenneen sani. Inni biraadha what? It is closed economy. Economy cufamaa ka jenneen and therefore there are what? No export. Ka export ka al ergis hin taane import or import keessatti kan fudhatamne san jechuudha. Haala kanaan adda baaftanii beekuu dandeessu. Wanni kun waan beesiidha irra sirriitti irra deebi'a deeply irraa hordofaatii irraa hubadhaa baradhaa xiinxalaa. Wanti kun economy keessatti very important. Haala kanaan jechuudha. Inni biraadha. It is closed economy ka jenne san jechuudha. Kanuma amma xumurre kana haala kanaan lafa keenye xumurre jirra jechuudha. Kanaaf inni itti aanu maali? The circular follow in a two sector economy is illustrated in the what figure below. Akka kanaan gadiitti circular follow kana seektara lamaan irratti marsaa dhangala'aa geengosaa daawwadhaan hojjechaa jira. Haala amma isin agartan kanaan kahamee jira sirriitti hordofaa. Isin takkicha kana isin agarsiisee kan mata duree biraa keessatti yeroo biraa waliin qabannee deebinaa jechuudha. Hayyee producer oomishtoota. Good market gabaa gaarii ka tajaajila adda addaa irraa argatan isaan kana keessatti business revenue fi supply of good and service warra dhiyeessan kanarratti jechuudha. Business revenue kam ka abbootii qabeenyaa jechuudha. Asirratti iyyaasaa laalta wanni isin ilaaluu qabdan eessa fudhataa akkami karamirraa karamitti deema ni ilaaltu amma sirriitti. Business revenue kara produceриtti supply good and service in jechuudha. Dhiyeessa gaarii tajaajila hawaasaa kennuutti kara marketiitti maal ta'a? Supply ni dhiyaata. Hootu ammaas purchase of good and service warreen purchaseota amma asirratti jechuudha. Purchase warra gurguratan jechuudha. Purchase
of good and servicing eessa dhufa asitti gad dhufa ammaas deebi'ee householdiin kun eessa maatii yookaanis maatiin dhuunfaadhaa haramitti hara itti fayyadamaatti eessatti consumption expenditure baasii itti fayyadamutti hara good market itti deemaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha ni dhufa sirriitti na hordofe ammaas kootu. Amma producer kootu producer irra koo producer irraa ka'ee business expenditure baasiin eenyu baasiin abbootii qabeenyaa kun karamitti hara resource marketiitti qabeenya magaalaatti ni dabra. Inni kun ammaas fuudhee resource kana karamitti hara oomishtootaatti purchase of resource asirratti galchaa jechuudha. Haala kanaan isteepii takkitii tanaan nu hafe supply resource dhiheessa qabeenyaa yookaanis haala kanaan karamitti hara resource marketiitti jechuudha ni fida householdiin kun jechuudha waan oomishate kana deebi'ee ammaas householdiin income isaa galii isaa karamitti hara householdiitti jechuudha. Householdiin kara householdiitti. Haala kanaan circular following bifa kanaan bakka hedduutti adda ba'ee kutaa hedduutti adda ba'ee firraa xiinxalanii adda baasuu fedhaa haala kanaan kaa'amee jira jechuudha. Haala kanaan kan kutaa itti aanu keessatti walitti deebina. Haga walitti deebinutti barnoonni keenya ka'arraa asumaan xumurama. Like, share, subscribe, comment godhaa nu jajjabeessaa. Likein sodaatinaa, sharein sodaatinaa, comment illee barreessaa. Achirra dhaabbannee nuti hamileen nutti ka'aa yoo isin hamileen keessan kufe keenya daran kufaa. Haala kanaan jabaadhaa isiniin jenna. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii gizee biraa barnoota biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.